Arras immoo akkuma gubbaarratti isinitti mul'achaa jiru firijii yookaan immoo fallaajaa meeshaa baay'ee barbaachisaa fi bareedaa ta'e kanan isinii qabadheetii dhufe ijoolleen ala jirtanii fallaajaa jedhu as biyya keenya keessatti immoo gaa firijii jedhamu warri hin beekne jirtu hidheetii yaadu kana. Kun akkuma argaa jirtanii reefuu haaraadha achi keessa baasuufiin ishee keessaa yookaan kartoonii isaarraa hiikaatii jira. Warri bitachuufis ta'ee karoora qabdaniif walirratti gatiisaas baruu barbaadan viidiyoo kana laayik gochuun jalqaba haga xumuraatti waliin tura. Nagaa isin daganne nagaan isiniif haa ta'u hunduma keessaniif akkam jirtu warri haaraa taatan sabskiraayib gochuutiin maatii keenyatti dabalamaa miseessanuu ta'aatii viidiyoo keenya laayikii godha akkasuma laayik gochuun keessanii namoota biroodhaaf illee sheerii akka ta'utti gargaarachuudha keessumaa immoo waan biyya keessaa kana yeroo dhufu walii keessaniif sheerii godhaa informationii qabaadhaa wal hubachiisaa warri bitachuu barbaadanii namatti ergachuullee barbaadanii isuma kennatu isin fayyada waan ta'eef haga dhumaatti waliin tura bakki isiniif hin gallee viidiyoo nan hojjedhu irratti bakki gaaffii isinitti ta'uu jiraate gaaffii barbaadan seekshinii koomentii irratti na gaafachuutii dandeessu. Guyyaa kaleessaa maashinii uffata miicuu irratti viidiyoo isiniif hojjedheen ture. Maashinii kan uffata miicuu sanaa akkasuma firijii kanaa fi kunoo as jala kan jiru immoo kaartoonii isa diimaa sana isinitti mul'ate yaada. Isa keessa kan jiru immoo kan daabboo hojjetu. Meeshaan kun sadan bakka tokkotti jechuudha kan inni bitame amma miti xiqqoo tureera. Gatiin ani dura ittiin bitame sanarra hin jiru jechuudha amma bakka biraadha kan jiru baay'ee dabaleetu jira. Gatiin firijiin kun ittiin bitame. Akkuma 38 bitame jechuudha yeroo sanatti maashinii kan uffata miicuu suni kaleessa isinitti meeraga warri nageenya irra isinii deebi'a kan uffata miicuu kiiloo 16 miicuu kan danda'u birrii 36 akkasuma immoo firijiin amma hiikaa jiru kun immoo 38 bitame jechuudha gatiinsa irra garuu achirra hin jiru. Guddinni isaa kanumatu nagaa kan jedhu karoorma koo fi fedhii koo irratti kan hundaa'e jechuudha kan bitame bifa isaas immoo numatu filatee adis yoo ta'e adiif ni jira kunis immoo ni jira bifa isaa kan ofii keessan jaallattan bitachuu dandeessu. Meeqa kunoo keessa isaa immoo bannee walumaan ilaallaa jechuudha maaltu akka jiru. Akkasumarratti Itoophiyaa keessa meeshaan tabalashoo hin jiru jechuudha maaliif uumama waan ta'eef amma baruma wajjiniin dhufeetu malee akkasumara wanta balaashee firijii nama barbaachisu hin jiru. Nuyi warri new generation yookaan dhaloota zamana kanaa jedhamnu immoo waanuma dhufee akka baraa wajjin deemna waan ta'eef yaa'u barbaachisuun isaa dirqamaa firijiin anillee har'a hiikoo firijii kana karoora isaa hin qabun ture baay'ee tokko jitti biisii ta'een ture garuu immoo wantoonni tokko gabaarraa bitamanii yoo dhufanii kanneen akka salaaxaa fi timaatimii isaan kun immoo tabalashoo barbaade jennaanii firijii kana hiikoo dhufee asumarraan immoo viidiyoo isinii waraabuutti jalqabee jechuudha. Kun egaas keessa kan jijjiiru gurroosaa yookaan immoo isa qabatanii bananii mismaara wajjiniin as keessatti ashagamee jira. Wanta itti gadhaaxxamamuutti sirraa'uu qabu as diida kanatti sirreessinii gara manaatti ol galchuutiif deemnaa jechuudha. Gatiisaa akkuma isinitti himee kuni leetira 300dha jedha achirraallee jechuudha. Kaartoon isaarras immoo ni jira. Leetira 300 garaantii waggaa 2 qaba. Garantii jechuun egaa waggaa 2 sanaatti yoo tabalaasha'ee jijjiiruun danda'ama jechuun itti fakkaata. Waa'een garantii kanaa akkasuma naan galu. Yoo warri garantii maal akka beektan yoo jiraatan immoo koomentii irratti naa barreessaa ni badaan beeku. Garantii waggaa 2 qabedha garuu immoo sana jechuun yoo tabalaasha'ee akkasitti jijjiiruu ni dandeessaa bifa isaallee maalummaa isaallee bifa isaaroon jedhu kana geessitanii kan biraa fudhachuu jechuudha malee asirratti qalamii dibuu jechuu miti waan akkasiiti. Egaa gatiisaa jechuun keessaniin olirra caalaan keessanii gatiinsaa birrii 38 jechuudha. Kun immoo amma bakki kun immoo isa bakka baradoo godhu yookaan immoo aayis isa goggosuu jechuudha bishaan baradoo. Kunoo achuma hin banamu kun akkasumatti jira. Achitti as keessa taa'a. Yoo barbaadan shiboo adii kanarraa hiiktanii baasuu dandeessu. Kan kanaan achi waan akka jaarkaanii wayii ashagamee akkasumatti keessarraa jechuudha. Kun amma yeroo dhaqamee banamu baradoo ta'a jechuudha. Kunoo keessi isaas immoo akkuma argitanii ani saayizii isaa maal isaa hagana ga'uuf na barbaachisu. Durumatti yaadee kanatu naaf ta'ee filannoo kootiini. Isin immoo kan kanaan olii baay'ee guddaan isaallee jira. Miidiyamiin kanaa gadi jira natti hin fakkaatu. Iddoon kana hin beeku. Argee hin beeku.
Isinis akka barbaaddanitti akka mana keessaniitti bitachuu dandeessu. Garuu immoo mana jireenyaa keessatti isuma akka kanaatirra caalaan namaa kan filatu inni guddaan suni waan akka hoteelaa, waan akka reestooransii, mana maxaxii, mana dhugaatii tokko tokko yoo ta'e malee akkasuma mana jireenyaa keessatti hin barbaachisu. Bakka illee biizii nama godha, nama jalaa qabataa jechuudha. Kun egaa kana fakkaataa firiijiin kan daabboo kana immoo amma hin banu sababni isaa ariifadhee jira waan ta'eef yeroo itti aanu immoo kan daabboo ittiin hojjetamu kana isinii qabadheetii dhufaa jechuudha. Kana jechuun egaa wantoonni akkasii kan nama barbaachisanii waaqayyo nama gargaaree mana lafa kanarratti kan nama laatu isa waan ta'eef warri mana qabdanii mana keessan ijaarrattanii xumurattanii waan hundumaayyuu achi teessanii itti yaaddanii karoorfattanii otoo sirreeffattanii galtanii asumaan gorsaa fi dhaamsa kooti. Intaanis immoo yoo ta'e waanuma kamiyyuu taanaan biyya ofii keessatti fayyaa qabaatan jennaan inni guddaan fayyaadha malee waan ittiin jiraataniin dhabanii duras immoo kanaan hin turre nuti amma dhufe malee jechuudha. Ka'umsi keenya akkas miti yoo isin danda'ame akkasitti yaala. Ani kanan qabu kana bitachuu hin danda'u san akkasiin godhannee jettanis immoo akka of ceephaatanii wantoota dhukkuboota balaa tokko tokkoof of saaxiluun yaaddoo baay'isuun gaarii miti. Hanuma qabdanitti waaqayyo fayyaa sinaa jiraachisu yoo danda'ame immoo tasgabbaa'uutiin itti yaadaa itti yaalaatti caalaatti immoo kan nama barbaachisu haalduree kan ta'u mana ofii bakka waanuma barbaade yoo ta'e. Barandaayyuu yoo ta'e manuma ofiiti. Godoma ofii namaa wayyaa mana kiraayii keessa taa'anii meeshaalee kanaa kana qaqqabatanii deemuun baay'ee tokko ulfaataa qormaatadha chaalenjii biyya kana keessatti jechuudha. Kanaafuu yaadni kuni yoo isin tamacha'e ta'ee isiniif ta'e isinis immoo yaada keessan koomentii irratti naa barreessaa isiniin ja'a kunuugaa amma wanta sisirrachuu qabu keessatti ashagamee jiru mismaarri jira akkasuma bakka qabatanii banan kana itti sirreessuuf deemaa jirra hanana didee ammani kaameraamaanii irraa fuudhee kaameraamaaniin immoo sirreessuuf jira jechuudha. Na didee goroggorii hin dadhabe. Yaa kuni kan daabboo hojjetudha baay'ee bareeda maashiniin kuni achitti illee mana madaamii keessatti sirriitti hin beekatudha ittiin hojjechuusaa baay'ee natti tola intinaallee qaba fixinatiillee qaba. Biizaa waan akka fooxaayirii minaaminii mana madaamii keessaan beektu mitiire isa akkasii kana kanan hojjechaa ture isa akkasiittidha waan ta'eef amala isaa seeraan hin beekaa jechuudha. Kanaaf isa kanammoo kan daabboo hojjetuuf kana viidiyoo biraatiin isinii qabadheetiin dhufa. Isin immoo egaa waan isinii fiduu kun yoo isin barsiisa ta'e isin hubachiisa ta'e irraa waa barattu ta'e laayikii gochuu keessaniin irraanfatinaa jajjabeessaa guyyaarraa gara guyyaatti akka hin dhufu waan biyya keessa jiru isinii biraatiin qaqqabsiisuun akkuma itti fufteetti jirtu. Akkasuma immoo warri mana ijaarrattanii mana keessan keessatti qoxaariin galfatan jirtanii yoo ta'e meeshaa akka kanaa bituun duratti otoo ibsaa galfattanii yookaan qoxaarii galfattanii guyyaa kaleessaa jubbadheen ture amma akka durii ibsaa walirraa gututatanii yookaan walirraa hidhatanii itti jiraachuun ulfaata istoofiyyuu hin fayyadamanii akkasuma eeleen illee ni jira. Wannoon akka firiijii kan akka maashinaa gurguddaa kana ammoo ni ulfaata wanti mana keessan ijaarrattan taanaan meeshaan kan isinitti hafu haga danda'amii wanti isin gochuu qabdanii bishaanii fi ibsaa qoxaarii ibsaa galfachuudhaaf jajjabaadhaa tattaafadhaa waaqni isin gargaara isiniin jechuutii barbaadaa faamilii kee beekumsaalii kunuugaa akkuma argitanii itti gaxxamnee jirra jechuudha. Gararraa tokko hafee jira ammas. Wanta isiniin jedhu yoo haga xumuraatti dhaggeeffattan qofaadha kan isinii galuutii danda'u. Gatiisa irra deebi'ee yeroo meeqa isinitti immoo kanan barbaaduu fi akka isin beektaniif. Garuu immoo gatiin ani ittiin bite kanarra hin jiru. Ani yeroo sanatti 38 bitee har'a immoo sanarra hin jiru gabaan kan kaleessaaf kanarraa garaagarummaa qaba guyyumaanis immoo dabala. Yeroo tokkottis immoo xiqqoo hir'isullee ni jira. Egaa nuti sadansaa wal faana binnee isinii jedheera. Maashinii kan wayyaa miicuu firiijii kana jennee akkasumas immoo maashinii ishee xiqqoo daabboo hojjettu kan kaartoonii diimtuu kana jirti mitiire ishee isinitti mul'attee yaade niiku garuu ammas irratti niiku yeroo itti aanu isinii fiigaa jarjaraan jira waan ta'eef isaan kana sadan isaanii bakka tokkotti jechuudha kan bitame. Bakka tokkotti immoo meeqa akka ta'e waraqaarra ilaalee waraqaa wajjin ragaa wajjin sadansaa meeqa akka ta'e isinii qabadhee dhufa kunooma bakka kana kushiinaa keessa seenee jira. Kushiinaan baay'ee tokko zirgirikki jedhee jira. Hojiirra jira biizii ta'ee jira isiniin jedheera. Yaa wariitimaa firiijiin na barbaachisinaan hin banee viidiyoo biraan aga dhufuutti laayik sheerii baay'ee.